Harkafuuni akka maltan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannee isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Dhaabbanni Aksiyoon Afrikaa Holding Group kutaa magaalaa Lidataa wajjin wal ta'uudhaan deeggarsa taasise. Dhaabbanni Aksiyoon Afrikaa guddichi Afrikaan Holding Group kutaa magaalaa Lidataa aanaa Shawaa wajjin ta'uudhaan guyyaa kaleessaa bitootessa 17 bara 2017 kabaja ayyaana Eid al-Fixrii sababeeffachuudhaan haadholii harka qalleeyyii kutaa magaalaa Lidataa keessa jiraniif naannoo Tekla Hayimaanooti bakka ijaarsa kaampaanichaatti godoo Housing and Smart Real Estate argamutti deeggarsa taasisee jira. Deeggarsa kanarratti kan argaman hundeessaa fi hojii gaggeessaa kaampaanichaa obbo Darajjee Maamuyyee hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan ergaa baga ittiin isin ga'ee dabarsanii jiru. Eid Mubaarak kan jedhan hundumti keessaniyyuu uummanni musliimaa biyya keessas biyya alaas jirtan baga ittiin isin ga'een jedha. Guyyaa har'aa ifxaara gochuudhaaf kanaan dura Sharaatanii fi hoteelota guguddootti namoota sooma hiiksisna turre bara baranaa kana ማህበራዊ ትረስት ፈንዲ አዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ ኩታ መጋላ ልደታ አናሸን ዋና ስራ አስፈጻሚ ቦተ መስገነስ አስጅሩ ፊ ሰልማን አበተ ገርጋርሳ ወጂን ወልታኔ አፍሪካ ሆልዲንግን ሞ ዋንታ አስቲከነሙ ከነ ሁንዱማ ጎዴ ኢሳን ወረ ገርጋራ መንፊደኒ ኢፍጣራ ከነ አካታ ከናን ሳይቲ ኬኛ ረት ገጌሰነ ጀኔቱ ካንካኔ የቻላ Akkasumas dhaabbanni Aksiyoona Afrikaa Holding Group kanaan dura deeggarsa garaagaraa akka taasisaa ture obbo Darajjee kan dubbatanii fi guyyaa kaleessaas kabaja ayyaana Eid al-Fixrii sababeeffachuudhaan haadholii harka qalleeyyii kutaa magaalaa Lidataa keessa jiran 50 ta'aniif deeggarsa gochuu ibsan. Kaampaaniin guddichi kun Afrikaan Holding Group namoota guyyaa kaleessaa deeggarsa fudhatan 50 ta'an kennanii fi aksiyoona birrii 11,000 tokkoon isaaniitiif kennaa akka kennu obbo Darajjee Maamuyyeen ibsanii jiru. Waan ittiin ifxaara gaggeessan kennuu fi waan tokko ta'etu waan har'aati. Boriif immoo abbaa kaampaanii guddicha Afrikaan Holding Group kaampaanii 150 akkamittiin ta'uu jennee gaafa yaadnu abbaa aksiyoonaa isaan gochuudha waan ta'eef haadholii iddoo kana dhufan 50maniifu tokko isaaniif qarshii 11,000 walumaa gala miliyoona walakkaa fi qarshii 500,000 aksiyoona kennineefii jirra jechaadha. Bu'uurri keenya kaapitaala hawaasummaati yeroo jennu namarratti xiyyeeffanna. Nama yeroo jennu amantaan kan dhuunfaati waan ta'eef ilaalchi siyaasaas kan dhuunfaati waan ta'eef kan garee ofiiti waan ta'eef nuyi sanarratti nu ta'in hawaasummaaf dinagdee saba keenyaa keessatti qooda mataa keenyaa akkamittiin baana kan jedhu qorannoo bal'aa gaggeessine injifannoo yeroo gabaabaa keessatti injifannoo guguddaa galmeessinee jirra. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu hordoftoonni amantaa musliimaa biyya keessas biyya alaas jirtan baga geessanii nagaan sooma jalqabdan isinaa xumursiisuun jedha. Galatooma. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan bulaa.